Shabaka bilaash yookaan firii daataa connect ta'ee jira. Appilikeeshiniin kun maal irratti hojjeta? Kanaalli gadaa Orootuuf waan biraa irratti illee otuma hojjetu shabaka bilaash yookaan firii daataa Saudi Arabiyaa warra jiran yerootti appilikeeshinoota firii yookaan daataa shabaka bilaash hojjetan gallakkisuudhaan beekamu. Kanaafuu guyyatti illee gallakkisuu baatu yeroo appilikeeshiniin haaraan dhufanitti isiniin dhaqqabu irraa fayyadamuu fi dandeessan. Bananaree najjufate garamin seene facaasu beynal kaafee wannoonitti amrii maraa kataasis. Anju Zeen Firii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin jechaadha obboleeyyantiyaa ashama harka fuunee warreen amantii garagaraa hordoftan isin jechaa obboleeyyantiyaa haadi taa'imta jettu tana qofa dhabuudhaan aatii asitti kudha takka jettu tana irratti dabaltanii sa'a 3 dabalachuu hin dandeessan. Fakkeenyaaf asirratti hogguu dhooyne yeroo xiqqoo hogguu maree boodatti isiniif Sokandii diidama darbuudhaan erga sokandii diidama isin lakkoofse sa'aatiin duratti kudha takka turte amma gara 15tti ol guddattee jirti. Mee inni kun ni dalagamoo hin dalagu seennee haa ilaallu. Mee miidiyoota sooshaal miidiyaa kanneen akka YouTube seennee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti nama rifeensa dhaadhiisaa jiru kanarratti hoggudooyne ni hojjetamoo hin hojjetu akka hojjetu argitanii jirtan YouTube. Kana keessaa baanee miidiyaa keessan jaalatamaa kan ta'e kan inni argitan jayyaadha TikTok jedhama. Asumaan hogguu faayilaa gadaa Oroo kanarra hogguu dhuftan bakka kana qaseensanii bakka kana hogguu gaseentan YouTube gadaa Orootuuf subscribe godhuudhaan viidiyoon guutuun akka asirra jirtu hubattanii viidiyoo guutuun amma xansoo asin dhuftanii hordofuu hin dandeessan. Hordoftoonni kabajamoo amma gara barumsaatti hogguu deebinu appilikeeshina kana akkuma beekamu dhaynee gabbuufanna Play Store dhaynee hogguu gabbuufannu yaa maa jecha jamoo qofa hogguu barreessinee tuunel jettu asirratti tuunel VPN kajabamu asirratti hogguu isinii bahee inni kuni kana ani gabbuufadhe waan hin jiruuf Open JSN isin garsiisuu qofa na feesisaa erga nas dhufee isin argisiisuudhaaf serverii tana serveriin tuni serverii garagaraa irratti ni jijjiira waan ta'eef isin serverii amma waan irra kaa'an isin garsiisa asuma serveroota isaa hogguu gaseentan waan garagaraa keessaa argachuu dandeessan amma an disconnect godheen serverii seenuudhaaf jecha server waan irraan kaayaa ammoo isin tabiraat irratti yaalii godhuu dandeessan sadaffaa irratti inni hojjeta. Asumaan Zeen irratti bakka kana irratti hogguu gadhoonu Zeen amma achirra jiru kana ni argitan jeetti yaada Zeen Firii 2. Zeen Firii 2 irra hogguu keenya ni hojjeta moo hin hojjetu. Zeen Firii 2 as keessa hogguu barbaadan ni argitan jeetti yaada. Mee fakkeenyaaf Zeen Firii 2, Zeen Firii 2, Zeen Firii 1, Zeen Firii 2 ni argitan asumarratti hogguu dhoonne asirratti gabbuunee connect godhuu qofaan inni kun hojjechuu akka danda'u isin argisiisaa jira. Mee fakkeenyaaf yoonii fi namoonni tokko tokko amanuu baate amma dhaamsee hogguun jiru kana YouTube ni dalagamoo hin dalagu YouTube seeneen isin argisiisa dura. YouTube duraan sirriitti dalagu sun argitanii waan jirtaniif ammaan tana maruu malee inuma hin hojjetu. Kanaafuu mee amma if duuba deebinee connect goonee haalaallu connectira disconnect hogguu goone ammaan tana ta'ee inni jira amma lamata irra deebi'ee yoo isin garsiisuu kan feesisu ta'ee kunoo YouTubein duraan maraa jiru sun amma kallattiidhaan akka dalagaa jiru ni hubattan. Warreen chaanaala kanatti dhuftanii maatiin ta'aniif yoon ifa jiraatan taate chaanaala kana dhabuudhaan maatii ta'aafi maatii gadaa Orootuuf ta'a waan inni gallakkisu yeroo yerootti argachuudhaaf notifiikeeshinii ol irra kaayaa hamma barnoota biraatiin walitti deebinuu hordoftoonni yaa nagayaan naaf tura. Yaa Rabbi barbamaa ta'ee dhugumaani yaa Gafaaruun isaan ta'in dangaadhaani guyyaa namuu ja'uu bahaatiyyumaani gaafa sumaa namaan godhu firummaani natummaan nuu kanne nun galchin dhabaani nu godhi kan urraan banne haatimaani.